kabajamtoota dhaggeeffattoota yuutuubii chaanaalii yuutuubii kiyyaa akkam nagaanaaf jirtanii ani galan haa ga'u baga isiniin ga'ee irra deebi'eetoo akka tasaateetu har'a wanta haaraan isinii fide wanti haaraa kun maalidha waa'ee jaalallee yookaan immoo haadha warraa carraa garaagaraatiin argannee irra ta'a. Namoonni bultoo isaaniif kan isaan barbaachisu argachuudhaaf malaawwan adda addaa itti fayyadamuu danda'a. Bara ammaa kana akkuma beektan yeroo teknooloojiin waan hundaa hojjetu kanatti ammoo namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hiriyaa jaalala isaanii barbaadachuudhaaf intarneetii akka fayyadaman barameera. Karaa toora intarneetiitiin jaalallee barbaadachuun namoota umurii kamuu keessa jiranii addunyaatti baramee dhufee jira. Hangam isaaniitu milkaa'eera baay'eetu rakkoo kana keessatti muddatamee jira waan ta'eef namoonni adda addaa waggaa tokko waggaa lama nama waliin hin beekne wajjin jechuudha waliin haasa'atu. Booda wanta tokko tokkoon wal lolanii garaagara ba'an waan ta'eef hangam isaaniitu milkaa'eera kan jedhamu illee wantoota adda addaa ni kaasna jechuudha. Karaa toora intarneetiitiin jaalallee kan nuuf taatu argachuudhaaf maal gochuu qabnedha. Boqonnaa hojii jaalallee barbaachaaf isin guyyaa jaalallee ni kabajju kan jedhu wantoota lamatu jira. Garuu dhugaa dubbachuudha odeeffannoowwan waa'ee jaalalaa yookaan immoo nama gaa'elaaf ta'u karaa toora intarneetaa barbaadachuu akka agarsiisanitti addunyaa kana irratti namoonni miiliyoona 91 ta'u jechuudha. Appilikeeshinii fayyadamuun jaalallee ittiin barbaadatu jechuudha. Namoonni miiliyoona 91 baay'inaan agartaniire baay'ee nama dinqisiisa jechuudha. Haa ta'u malee garuu hariiroon yookaan immoo jaalalli jalqabaan akka itti fufiinsa qabu yeroo taasisan hedduu hin mul'atu. Ingilizitti akka qorannoo dhaabban adda addaa ibsutti yaada uummataa fi odeeffannoo walitti qabuu gaggeessanitti biyya Ingiliz keessatti namoonni 100 keessaa parsantii 10 ta'an appilikeeshinii toora intarneetiin jaalallee ittiin barbaadan fayyadamaniiru jechuudha. Kan waliin itti fufanii jiraachuu danda'an garuu walakkaa kanatti jechuudha. Yuunivarsiitii Sussexitti kan jedhamu keessatti immoo jechuudha barsiisaa seenaa fi gorsa hiriyaa jaalalaa kan ta'an Zoo Stempreel hiriyaa jaalallee dhugaa karaa ittiin barbaadachuudhaaf gargaaran qabxiiwwan 7 kaa'aniiru jechuudha. Hiriyaa jaalallee dhugaa karaa ittiin barbaadachuudhaaf gargaaran qabxiiwwan 7 jechuudha. Wanta 7tu jira jechuudha. Jaalallee akkamitti itti argannu jechuudha intarneetiidhaan. Tokkoffaa fedhaa fi jaalalaan malee dirqamaan walitti dhufeenya raawwachuu keessa hin galinedha. Tokkoffaan kana 7 keessa hiriyaa jaalalaa wal bartan waliin kan wal hin jaalanne yookaan immoo akka hin jaalatamne yoo kan isinitti dhagahamu ta'e itti fufuun isaa barbaachisaa miti. Nama sana kan hin jaalanne yoo taatan illee nama kana waliin argina. Mee nan ilaala jedhaa meen dhiifama waliin nama sana kan hin jaalanne yoo taatanis nama kana waliin argina jedha. Mee nan ilaala jedhaa yaalii taasisuun rakkisaadha. Yeroo tokko miira keenya miidha. Waa'ee ofii keenya yookaan ammoo waa'ee namoota biroo ilaalchi qabannu akka wal hin taane taasisuudha. Kanatu jira jechuudha. Inni lammaffaa waan onneen keenya nun jedhu haa dhaggeeffannudha. 7 keessa jechuudha. Miira kan waliif hin qabanne yoo ta'e yookaan ammoo wal arguu yookaan wal qunnamuu yoo kan hin jaalanne taatan itti dhiisaa bakka. Keessi keessan yoo hin feene jechuudha. Immediately wanta san jechuudha wal qunnamtii san gadhiisuu qabdanii jechuudha. Wal qunnamuu yoo kan dhabuu barbaaddan ta'e immoo asii fi achi hin jedhinaadha. Balleessaa kan godha jennee kan yaadu dandeenya garuu balleessaa nama isaa kanii ta'uus ni danda'a jechuudha.
Inni sadaffaa gara erga waliif daddabarsuutti yoo kan ceetan ta'e ergaawwan muraasni illee akka ergaawwan hedduu ta'anitti yaada jedha. Yeroo hedduu namni baay'inaa fi irra deddeebiin ergaa nuuf ergu kan waa'ee keenya yaadee nutti fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee yeroo hedduu namni baay'inaaf irra deddeebiin erga nuuf ergu kan waa'ee keenya yaade nutti fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee waa'ee baay'ina isaa osoo hin taane waa'ee cimina isaa yaadaadha. Yaadawwan hin barbaachifne hedduu caalaa yaada gaarii waliif dabarsinuu akka miirri keenya jedhu dhagamuu taasisaa jechuudha. Keessi keenya jechuudha fe'eetoo wanta san jechuudha gochuu qabnaa jechuudha. Albalazaa rakkoo adda addaatu numarratti uumamaa. Tokkoffaa of miidhuu dandeenya. Inni lammaffaa immoo namichi sun minaalbaata jaalala keessa seenuu danda'a. Ati yoo isa hin jaalanne jechuudha miidhaa adda addaa isaa irratti fiduu dandeessa. Tokko siifillee gaarii miti. Lammaffaa waan illee jechuudha hin jaalatu wanta akkanaa jedhama ingilis. Si'a takkatti nama dhibba waliin dubbachuu ni dandeenya. Garuu nama filataniif jaalatan waliin qofa waliin haasa'edha. Nama garaa fuula duratti isin waliin itti fufuu danda'u waliin dubbachuutu wayya jedha. Qorannoon adda addaa akka himamutti jechuudha. Inni arfaffaa hiriyaa jaalalaa barbaadachuun tapha lakkoofsadha. Kana waan ta'eefis bakka namoonni hedduun jiran filadhaadha. Isa arfaffaadha kun. Akka nama qofa isaa gammoojii keessa jiru ta'uurra namoota hedduun marfamaa. Isaan boodas nama tokko filatanii isa waliin jaalalaan walitti kufuuf carraan ni jiraataadha. Kanaaf warqeetii fi meetiitti ba'uudhaaf biyyoo isaa argachuun isinirraa jira jechuudha. Karaan qaxxaamuraas hin jiru kanuma jechuudha. Inni shanaffaa duraan dursee hariiroo salphaa yaaduu qabda jechuudha. Waa'ee hiriyyummaa jaalala yeroo yaadnu duraan dursee waa'ee hiriyyummaa yaaduun dirqama. Walitti dhufeenya hariiroo jaalalaatiin jalqabamee dhumni isaa bareedaa ta'a. Gara jaalallee wayim immoo gara hirkoo jireenyatti carraan jijjiiramuu danda'u isaas bal'aadha. Isa kana dursaneetoo jechuudha nama jaalalaan ati dursiteetu fakkeenyaaf dubartii yoo taate jechuudha dursitee jaalala keessa seenuu qabda. Garuu jechuudha akka hiriyaatti yaaduu qabda. Achiin keessa isaa ilaalatoo nama gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Achiin booda isa lammaffaatti waa'ee jaalala keetii dhiyeessita jechuudha. Inni jaaffaa kan hin sirriiqne hin ta'in Amaariffaan walaawaa hin ta'in jedhamaati. Maaltu akka isin gammachiisuu fi isin hin gammachiifne yaaduu dandeessu. Osoo urjiiwwan lakkooftanii addeessa dhabdan akkuma jedhame filannoo keessan yoo baay'ee dhiphistan nama inni isin barbaadu dhabuu dandeessu. Hiriyaa jaalalaa shallagaa herreegaatiin argachuun waan hin danda'amneef jechuudha. Inni torbaffaa garuu of eeggannoo taasisuun akka isinirra jiru hin dagatinaa. Keessummaa walitti dhufeenyi karaa toora intarneetiitiin taasifaman kan isin gammachiisan ta'uu danda'u. Garuu qorannoo gaggeessuu fi of eeggannoo taasisuu dhabuu hin qabdan. Ija shakkii fi of eeggannoodhaan wantoota hordofuun ni barbaachisa. Rakkoon karaa appilikeeshinii intarneetiitiin hiriyaa jaalalaa barbaadachuun nama filattan malee hiriyaa fira namaa filattanii carraan baruun carraan baruun gaarii miti jedha. Dhaggeeffattoota keenya waggaan tokkoon dura jechuudha wantoota adda addaatu kara kiyyaanillee natti muddamee jira. Garuu jechuudha hiriyaan kiyya tokko asumarratti jechuudha nama tokkoof ni milkaa'a wanti kun jechuudha. Namoota wal hin beekne waliin jechuudha bilbilaan kara toora intarneetiitiin fayyadamuun yeroo tokko ni milkoofta. Keessumattuu hiriyaan kiyya tokko amma yeroo dabarte dubartii hin beekne isheen jireenyi ishii Beerut turteeyyuu bakka hiriyaa kiyya Beerut turteeyyuu bakka Beerut keessa osoo teessu jechuudha isa waliin haasa'atu
bakka wal fuunaa wal heerumna waliin jedhaniitoo jechuudha. Achiin booda yeroon ishii geesse achiin beeruutoo gadhuftee booda jechuudha. Sirnaan an dhugaa baay'ee dinqifame kanarratti jechuudha. Wal arganiitoo sirnaan wal heerumaniitoo jechuudha. Haga wajjin jiraachuutti jechuudha jalqabaniiru. Jaalalli isaanii bakka baay'ee nama dinqisiisa. Yeroo tokko wanta akkanaa kun namaaf milkaa'a garuu baay'inaan wanta akkanaa kana jechuudha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya wantan isin